Seenaa Abbaa Bakrii kutaa sadaffaa keessatti Abbaan Bakrii erga hijiraa ba'anii Nabiyyi Muhammadii wajjin kara Madiinaa deemanii booda Abbaan Bakrii akkuma yeroo Makkatti Nabi Muhammadiin bira dhaabbatutti Madiinatti illee Nabi Muhammadiin bira dhaabbata ture. Hojii Islaamaa keessatti qooda guddaa fudhataa ture jechuudha. Madiina keessatti illee inni yeroo hunda Nabi Muhammadiin cinaa dhaabbata. Hojii akkamii keessatti? Salaata keessatti, marii adda addaa keessatti, yeroo lolaa keessatti, rakkoo fi gammachuu keessatti amrii kana keessatti Nabi Muhammadiin bira hin dhabamu, yeroo hunda bira dhaabbata jechuudha. Kanaaf sahaabonni baay'een beekumsaa fi amantii amanamummaa isaatiin isa kabaju, jaalala guddaa isaaf qaban. Fakkeenyaaf lola Badrii keessatti bara lammaffaa hijiraarraa lolli guddaan yeroo jalqabaatiif Islaamummaa keessatti Beetlii of Badir kan geggeeffame yeroo san keessa Abbaan Bakrii lolicha keessatti hirmaatee cinaa Nabi Muhammad dhaabbataa ture jechuudha. Musliimoota jajjabeessaa ture. Rabbiin yeroo sana jechuudha gaa'e lola san keessatti musliimoota irratti injifannoo gonfachiisee akkasitti jechuudha uummanni Islaamaa injifannoo guddaa argatanii turan. Gaafa sanillee gahee guddaa Nabi Muhammadiin bira dhaabbachuu muslima jajjabeessuu keessatti qooda guddaa qaba ture Abbaan Bakrii jechuudha. Akkasuma lola Uhud keessatti bara itti aanu waggaa sadaffaa keessatti jechuudha hijiraarraa lolli guddaan kan argame jechuudha. Beetlii of Uhud kan geggeeffame keessatti yeroo lolicha musliimoonni gariin bakka isaanii dhiisanii bakka irraa socho'an yeroo sana keessa bakka sanaan rakkoo guddaatu uummata Islaamaarra ga'ee mudatee ture jechuudha. Yeroo sana namoonni hedduun faca'anii bakka adda addaatti jechuudha gaa'e wal harcaasan. Maaliif sababaa jechuudha gaa'e beellamni waadaan rasuulaa diigamuutiif jecha Rabbii murteessee yeroo sana faca'iinsi gaafa argamu keessatti garuu Abbaan Bakrii sahaabota amanamoo keessaa tokko ta'ee Nabi Muhammadiin bira hin fagaanne jechuudha. Isaan bira dhaabbatee akkasitti lola sanallee waliin raawwatanii jechuudha.